السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني هردفتوني برسيسا ورماب. الحمد لله يعني نجاكوت نجاني كي خنجر الله إنك بجارا بك جرت مرة سنجاو. دعوتهم كي فيديو رغنا كيسة الصورة وقام يكاندورا سندورا بعد حالة سالفة ما تدي فتشو دندس إن سنبرز صورة كفام تأكس ما فيديو له كرا كان وقام يكاندورا دليت سنجلاته حالة سالفة ما تي جو جوال كيسن اللي فورماتي تهي ديبيه جرات اللي سالفة ما تي صورة وقام يكاندورا سندورا بعد suuraa barbaadan akkasuma viidiyoolee garagaraadha kan isin dura dileet ta'an jechuudha kan isin dura badan salphumatti dhiyeeffachuu dandeessanii isin barsiisarra. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana killik itti godhaadha achi booda ool kajettu irra kaayyadhaadha. Barumsa keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayya daawwattootaan kiyyaa liinkii aappii kanaadhaa bakka irraa daawuloodii godhatan diskiripshin boksii viidiyoo ilaalaa jirtan kana jalaan isinii ka'a. Qastii kanarratti yeroo kilik gootan liinkii as ilaa argattu liinkii irratti kilik ni gootanii. Achi booda haala kanaan weebsaayitii kanarra isin fidaa achi booda asirra gadanii buutu. Asirra suuta gadanii deemtu gaddeemtaniituma asirra suutuma gaddeemaatuma. Asirratti qalama diimaadhaan kan barraa'e daawulood kan jettu kanarratti kilik gootu. Achi booda alaatol asitti isin fida jechuudha. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati jechuudha. Hanga ammatti nama miliyoona tokko oli kan daawuloodii godhatee jiru jechuudha. Yeroo buufattan jechuudha. Oopinatti kilik ni gootu. Achi booda get start kan kilik gootu. Achi booda halluu gootu. Kun beeksisa. Eksi kan dhootni. Achi booda haala kanaan isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan isinii fide. Yeroo tokkoof akkana ni buuttu ammalleedha. Gama harka bitatti jechuudha. Akkana ammallee ni buuttu. Ammallee danii kilik gootu. Achi booda aappiin haala kanaan isiniif banama. Haalummaa sadatti argaa jirtan kanaani. Achi booda asirratti kan osoo kanarratti iskaan kan jettu yeroo irratti kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan isiniif waa lama filannoo lama isiniif ka'a. Yoo suuraa isin duraa bade suuraa wayaanii yeroo dheeraan dura isin duraa badeeffachuu barbaadan iskaan imeejis ka johan kilik gootu yoo immoo viidiyoo barbaadan iskaan viidiyoos ka johan dhootu jechuudha isinii galee yaani filannoon keessan jechuudha. Salphumatti suuraa isin duraa badee deeffachuu dandeessanii akkuma asirratti isin jee viidiyoo illee waliin deeffachuu dandeessan jechuudha kan isin duraa bade yoo jiraate jechuudha isinii galee. Amma okkee kan suuraa tan isinitti agarsiisa. Dhiifama. Hayya daawwattootaan kiyyaa achi booda iskaan imeejis ka johan kilik ni gootu. Egaa achi booda haala kanaan isiniif barbaadu eegala jechuudha isinii galee suuraa isin duraa bade haala kanaan barbaadu eegala hanga inni barbaadu obsaan eeggattu jechuudha. Hanga inni barbaadee isiniif fidu jechuudha isinii galee kun akkuma asirratti margaartan kun lakkaa'aa jira jechuudha. Amma kun suuraa bade deebisaa jira jechuudha akkuma asirratti margaartan lakkaa'aa jira jechuudha. Haala kanaan kun lakkaa'aa jira jechuudha. Dhibbaaf himee eegeenye. Akkuma asirratti margaartan kun lakkaa'aa jira. Hanga inni lakkaa'ee fitu ni eeggatan jechuudha. Argaartanii miikina? Kunuus 500 ga'uuf deemna. 500 darbe kinoo suuraa hedduun dileetti ofirraa godhee jechuudha. Beekeetumaan ofirraa dileetti godhee inni hundumaa isiniif deebisa jechuudha. Kan beektanii dileetti gootan jee kan ammoo gartee dogonkoraan dileetti isin jalaa ta'e jedhee hundumaa bakka tokkotti isiniif deebisa jechuudha. Akkuma asitti amma argaa jirtan kun akkuma dabarree jirra. Suuraa baay'eedha jechuudha. Egaa suuraa jawwaalli kun bitame yookiin jawwaala kana fayyadamuu eegaltanii hunda jawwaala kanarra ture hunda isiniif deebisa jechuudha isinii galee. Hayya daawwattootaan kiyyaa kunoo akkuma asirratti amma argaa jirtan kunoo nuuf fidee jira jechuudha. Suuraalee amma asirratti argaa jirtan kana hunda suuraa ani baatii meeqaan dura ofirraa ofii kiyyaa beekeetu balleesseedha jechuudha isinii galee. Akkuma asirratti amma argaa jirtan suuraalee qabu miti. Suuraa akkuma tokko oli deebisee jechuudha suuraa bade jechuudha isinii galee. Haala kanaan suuraa bade salphumatti dhiyeeffachuu dandeessanii.
Amma wanti sun gochuu qabdan jechuudha. Aappichi waan suuraa hunda waan isin dileetti biyettanii gootan ta'e waan dogongoraan gootan ta'e hunduma waan deebisuufu isin kee deemtaniituma jechuudha. Suuraa itti haajottan qofa deeffattan jechuudha. Haalli suuraa kana keessa ammoo gama galarratti deebifattanis jechuudha. Suuraa keessaa barbaadan filattaniituma tokko irratti kilik gootanii irra deemtaniituma raayitii itti guutan jechuudha. Isin galee amma tokko maratan guutan itti agarsiisa. Achi booda as jalatti ristoor ka jettu irratti kilik gootan. Achi booda galaritti deebi'aa suuraan kun jechuudha. Isin galee haala kanaan suuraa waggaa meeqaan dura isin duraa bade salphumatti dhiyeeffachuu dandeessanii jechuudha. Viidiyooleen kun akkuma san jechuudha. Warri viidiyoon isin duraa bade iskaan viidiyoo hoyoon kilik gootanii akkuma silatti kan suuraa isinitti agarsiisanitti salphumatti viidiyoo barbaadan viidiyoo keessaa filattanii jechuudha. Deebifachuu dandeessanii jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kan raadhaa asirratti raawwataa barumsa dabalata argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatanaadha. Barumsa birootiin egaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.